Fiidiyoon nama kaameeraa dura taa'u jiru kan nama si wajjin haasa'u kana. Nama tokkotti hin kanu. Haati manaasaa fiidiyoo san chaanala isaa kanarratti haa maxxansitu. Maaliif deebisaa jara sanii haa ta'u. Maaliif waan kana godha? Amma duraan akkuma reefu siin jee jirjiruun waa hedduu nama geessaa waa hedduu nama baasaas. Jirjirri amma duraa waa hedduu na jalaa baase. Asiin dhaqa yeroo kanaan eeggadhaa jeeti waa dagalee yeroo sanitti ififillee miidhamee namallee miidhe. Hamma booda ammoo fiidiyoo tana maxxanseetumaan deebisaa isaan sanii hannee dhageesse tarkaanfii itti fufu. Yeroon an miseejii isinii barreessa qofa bakkaa fi teessu ka'uu dhaabbattu deemu of. Yeroo barbaaddetti jira nuti. Kana maali? Kun deebisaa jara sanii haa ta'u. Bareeyyan kiyya waa hunda keessattuu fiidiyoos galakkisan qarraafaatti dhawanii gubaa kaan gubbaa irraa batee galteetiif akka laqaaqaatti wanta godhaa jiranii beektaa? Nutillee nagalee jira zamanii. Abdilleen nama murataa hin baafne waan takka dhaabbatee bilbila isaa fidii jaaniin bilbila isaa hin qabu. Bilbila keenya akka tolii jirne sinaaf isaa bi'a. Hin qabu. Mana isaa hayyee nu geessi. Mana isaa halkan ija hidheen nu geessa. Gizee nu baasus akkanatti marfataa nu baasa. Hin beeynuu jeeqaadaa jira. Abdi nama dhugaa saniin murataadha. Nutillee nama murataadha. Nama waggaa meeqa wajjin jira waggaa 100 meeqa wajjin jirachaa turre inni kanuma garuu nama iftuu badee bullee miti. Nama waan takka jee iftuu badee bee harka kan nu siin miti. Nama deemsa gartee itti qabate itti fufu malee nama iftuu ballee deebi'u miti nama dhugaa nama itti fittee amantummaa qabu jechuudha. Ani illee mana obboleessa kiyyaa kana dhufee gizee fiidiyoo sana akkasii arkeen ifirri fadhee akkuma waan ta'u wallaalee jechuun tun naan martee sin jeebu azuurati ati amma itti tanaan naa qabee hoosee jaa gizee sanichee. Azuurati sana qabdee jechuun tun shirr naan jette. Tayyib akkamiin ta'anii tun jaannini akkaan ta'u sanmee akkamii ilmaan kiisanii ongurameera taa'u jira obboleessa jaa gizee gubbaalee ta'ame. Eeji ammaali jiruun diye tuba. Ilmaan jechaan ilmi isaanitti habaasu. Ammaali jiruun diye tuba. Ilmaan keenya jirus bara alhamdulillah rabbiin. Maal goota beektaa? Ilmaan abbaa qaban. Abbaa jiraa qaban ilmaan hasakkoo wajjeessu barbaadu. Maal goota beektaa? Waadaan dheengadda sii gala sanni beekta. Qabeetiin fidaa. Tuba yoom fidda isuma sanuu akka qabeetiin sii fida. Waan takka yaaddeen. Yoom na fidda nammaan fadaree anamma keessattiin fadha akkamma keessatti obboleessa hiisan achi keessaa gabboo barboo bidda akka nama ni beektaa mi haa abduu qawwee baadha dhibti nama rabbeessan meeqa nama rabbeessan nyaa rabbeessu jiranii bara obboleessa. Maashaallah illee nama obsa qabu. Nama beekamaadha nama jabaadha. Maashaallah garuu. Baga sodaa biyyatee. Akka garuu miidhaa jiranii garuu miidhaa sana akka miidhaa jiraniin miidhaa sana garuu akka miidhaa jiranii ijjitti sana illee hin baafne odoo kaan taate garuu nama biraa taate. Sabooti dhiibtu wal wal dhiiraa. Bar takka dhaabnaani ejiti waan qabu guututti jalaa kaasee gubbatti hima garuu maashaallah nama lafee jabduuti. Nama lafee barbaade. Nama lafee isaa biyyatee. Nama lafee illee lafee isaa deemee. Hojii nyaachaa turre sana ni beektaa. Garuu isa kana immoo akkatti ba'u gartee akkaataatti gartee dhufu mala garuu attu sumaaf beekama. Qabamuu isaa sana jala akkatti baaftu garuu tan sumaaf beekama. Kana sodaan qabaatinaan hin jedhu. Tan sumaaf beekama malee nuti garuu waan irra jennu sin qabnu garuu nama lafee jabaatu nama illee barbaade nama irratti illee wareegan abdii malee nagarre. Deemtee barbaadu jechuun obboleessa jechuun nama lafee barbaadan ka jaansan gartee goota olii sanii obboleessa mistira himuu didee jawwaalas kan ijaanii jawwaalas kan nuti didee loqoisa haala biraatti tahanee loqoisi muklaq jaan taa'e awwana baasaa bara obboleessa kana kana kaksis rakkoosaa didee yoo leeyyu baasa. Mee biqileen lala sila dhiira garii taate uummanni dhaqaa. Dhiira garii silaa taate uggwaanii takka dhaansanii mistira gaddiisa ammoo obboleessa yoo waan mistira sanuu himuu beekne amma ilmaan isaatii fi jaartii isaa kun akkana boba'uu jiran abdi obboleessa abdi baabaa kiyya jaanii kana o'oo jiranii ana kan ilmaan kana keessatti obboleessa isaa deebisuun fayyada balee ana kan ammarraa turuun fadu deena. Waan takka yaaddeen ijoollee gabbayii dukaana dhaqii waan adda addaa bitii fi waan inni duraan bituuf ni beektaa kanniif ijoollee isaa sa'aan amma keessa jiru tanarraa eegalee barri numaa carraa ajaa'ibaa qabna hundinuu maaliif carraa qabna bilbila hiccitiinaaf inni irra walii galleessan akka tasaa mana dhiisee kute. Hayyeeme bilbila isaa fidii yaaniin bilbila isaa ani qabu kunoo kana hoodhaa bilbila cufabaatti kan mana isaa nu geessi. Bakka isaa irratti illee yeroo bakka isaa irratti illee ni miidhamee fi fusaati gatee tana hunda laqaaqanii himii ciitii waan jira sana himii yennii karraa hunda matadhaan bee
Namni Tumbar gua gak betul nama tak gua ikut kawan yang buat itu akam dia yang gak betul. Ikut sah Nama gua ikut sih macam ada. Akam dia gua ini sekarang di rumah saja nih ya. Aji dia dubi tak kayak himpunan. Kayu isan wal mereka ni dia macam kata wadah dan gong hindi nih ya. Tahu jalan itu hicit isa. Akas mati azo ini hicit isa enggak ya kalau gua nanu gua ega turunnya boleh buat. Gitu ben namanya saya ya betul ben. Uang kene ya katakan pernah baca makan aja agak punya beri masak kan ada ya ada. Ya karena itu dia makan buruan. Terkampi itu pun deh. Itu bro kamna ansi jalan mau wani rabu. Oh tuan katanya itu bahas lo kamna itu jalan kamna. Tadi na rabu jari ni rabu ka Terkampi miti. Ayah. Isa basun terkampi asi lafane kira ni sandisi. Ayah. Terkampi mitaku nango. Abshir. Akan Mali beta. Ilman sa ko yo kasi mara rugade. Zako kanya mari imagine. Dimte bakasan university no disa sana chai zaga pune abba pade fitin dinu no ha gabba de bakasan university mane Bobar imki wo hori bijada anan badi yo bijada nyasan sanip daradan sa par jena taisati adi kana tay shil me raguru jirti bo jolle ondu bari offer kai jolle ondu par kupar ofte jolle kisha kupar ofte thisin Kunis ni jakisi. hai Kunis ni jakisin. Ilmati ida beta. ana badi yo ya de shima fragalu obolesa ya hori ta na wani shil me raguru Berjoko, ambil sampun tapo tak kau nangganje tu. Serapo tak kega singgenya ti. Ikitin tu lakumo bulchani, lakumo isa lela ni lakumo ini jus ini ni kuni. Amumat wani bulchani jur amumat. Nama tak ko nama raja barat ko gize kaban mecu. Isa matanani ikiti sana kat ikiti teh ti sana kat ti basam berbada. Bam fereu. Nama jabat ko hom nani sinten deye. Akamale kabane ti ikiti sana kat sira barat anti ko la raubatan. Guyara gide bi bidet sida. Gede itu laga akan tane mi direct yo kan. Bargona mu mama wala bufaje san gede. Ega ta ko da kasi ngeje inu ko bule ikiti tan undu sinar ka bazurra. DMT ega ta ko da kasi ngeje DMT formata kana mari bitilal namni kaisa kana kurba kana berbade ma danjir. Nama garte yoro da kamni option yani tattani tiade ni mit. Nama gumas la garte rakon re gai yoro ni rakon re gai saniti tarkam firra frotani. Wa kana mas da gore ci mara yirta. Gaya, cete isa kan male format la lagi tin tentu kala timban. DMT format mo kana male bimbar ban amma kade. Iki tentu yo bu. Anamma nede yo ma khale jom ne jela DM obale sakhi no jinin ba ne tati karte me. An amma ta hada taba hanatti an obale sakhi de gatin chik rib gode he saga baba dan chik. Mai ni mzoli gira male. Sikar garam kira dapat. Wani ni bulu halka he na ko bacci se. Ati beta. Aye. Tirun gize bubulte. Lafeta. Lafeta adiet. Ikitin gize bubulte. Nama basu mutebdi. Tati mali beta. Isi wani na rai gatan. Aye. Misal kita pokok. Abshir. Abdi basu dah. Aye. Uyan kanuf, saan kanuf, sakan din kanuf. Aye. Isa dura bau yo tat. Aye. Tarabbi turuf. Isa dura ana habatu. Aye. Mali fuan kana ja. Aye. Nama wa'ada hamarra walii galu Aye. yeroo gartee nuti gargaarsan qabna keessatti Aye. nama wajjin dhaabbannee waan hamtu irratti irra walii galu Aye. maal beektaa kana keessatti amma dirgim jennee dhaquu si wallaal akkuma nuti asii qophaa'inu kanatti jarriinis qophaa'aa beeku Lugar. Aye. jarriinis qophaa'aa kanarratti niin baasaa miniin baasa barboo waan biraa fixaniiti ilmoo xiqqoo gubbaarra kaanii ilmoo sanii mee wanta maal laalinoo qalbiin eeysumni beeki maal jette beektaa oromoo Harmaana gamne jan. ameysa wanta harman qabnee jan eeysumni sakannuus siirifatus eeysuma ka coraan kee kuyyoo si dhawame si heduutu Lugar wallahi. eeyse kana keessatti ilmoo gubbaarra kaanii toomi Isaan bari nama ilmu isaanii tani guyyaa wallahi. maali guyyaa gammachuu isaanii tumaasha gabbaasanii waan dhawatanii isa gubbaa qabanii isa gubbaa shitata Awas lagi macam ni. Obboleessa kiyya niin jarjara garuu gaafa karoora sana giseen dhage niin jarjara. Obsaas hin qabu yoon dhaameetuma. Umana maarsan. Deebi'eetuma gartee fi yaa dhukkubsadhee hojjiisara naa wayyaadha laala amma rooroo karaa kana faarratti eegurra. Obboleessa kiyya gaasiitu obsaam jechu jira. Waan kana rooroo kana deebi'eetuma ni beekta namni foormishinii si galchuuf kan hunda irraa qofa qabda. Kana hundoo maaliif ga'uu dhabdeen obboleettii isaa tanaan kan hunda geeyiniiti. Obboleessa guyyaa fagootti itti nu qabiniti yeroo muraasa keessatti waan kana furmaata itti nu godhe akkatti seennu hunda karaa turre nu bani itti nu qajeelchi yookaan yoo fiite itti seenu sodaatte yookaan ni qabamaa sodaattetis. Barmeenni himee jirami. ni qabaa sodaan qabuun
sodaa niin qabaami najjeesanii irraa sodaan qabu. Maali beektaa? Antuus waan irraa tuun qabu. Garuu isa sanii fi ijoollee isaa tanaa fi haadha manaa isaa tanaa fi obboleettii isaa tanatti qishoo nama mara. Kanaa jecha ciisee hirribni hin qabu. Waan harka neetanaa kanaahu insha Allah rabbiin nagaan naa bulchu waan hin ciisee rafuu miti. Maaliifi tarkaanfii isaan tarkaanfatanis jalaan tarkaanfataa jiru. Beekii abdii kana jala akkana salpha qaban iseen nama gartee gubbaa dhaabbattee yoo meeshaa lolaatiin akkanatti itti gadhooyteewu nama karaa irraa ba'ee fi karaatti deemu si hin himne abdii. Obboleessa hin beeka abdii waan inni ta'e odoo lubbuun keessaa dhiigatee bula. Waan takka sodaatina. Viidiyoon amma kaameeraa dura taa'u jiru kan amma si wajjin haasa'u kana nama tokkotti hin kanu. Haati manaa isaa viidiyoo san chaanala isaa kanarratti haa maxxansitu. Maaliifi deebisaa jara sanii haa ta'u. Maaliifi waan kana godha. Amma duraan akkuma reefu siin jee jirjiruun waa hedduun nama geessaa waa hedduun nama baasaasi. Jirjirri amma duraa waa hedduu na jalaa baasi. Asiin hin dhaqa yeroo kanaan eeggadhaa jeetii waa dagalee yeroo sanitti ififillee miidhamee namallee miidhe. Hamma booda ammoo viidiyoo tana maxxanseetumaan deebisaa isaan sanii kannee dhageesse tarkaanfii itti fufu. Yeroon an miseejii isinii barreessa qofa bakkaa fi teessu ka'uu dhaabbattu deemu qofa. Yeroo barbaaddetti jira nuti. Kana maali? Kun deebisaa jara sanii haa ta'u. Kana beekaniis. Ana mata irratti waan isin jiru sababa Jii waan feet. waan inni isin jiru. Jawaadeen mana san malee qabranii qabaa kan ifi ammoo bakka biraa keessa bakka geessunitti mana kana haasa'an malee. Amatammaa kana ani ilmootii beekuu hin danda'u. Ilmootii ana beekuu hin dandeessu. Maali? Biitituun biyya namaati. Akkamitti ooltee akkamitti bulteen hin jiru. Yoo fedhe mana isaa keessa dhaabbataa buluu waan ta'eef. Ani makka kiyyatti iccitii mana kiyyaa si himuu hin danda'u. Diina hedduun qabu. Akkana namiidhaa jiru kuni obboleessa kiyya sanarra nan dhiyaata. Sanirra wanni inni himu hin jiru tan jiru irraa asaantu hin jirtu jechuuf waan kana seeqadha dhiifama. Anillee waan waan kana hin jenne jarri kun iccitii ajaa'ibaa ta'e deemu jira. Aboo Iccitii nuti yoo ta'e intarata qabanii jiranii abdillee deebianii qabanii jiran. Jarri kun akliin isaanii aklii jabduudha. Aklii isaanii yoo jabaatillee nu haasimu. Aklii isaanii yoo jabaatillee. Atilleen obboleessa kiyyaa kaanillee soddaa kiyyaa soddaa fi obboleessa illee dhugaadha. Garuu waan irratti walii taatanii murteessanii jira malee. Sigalte garuu obboleessa kiyya jettee nama akkana soddaa kee kana godhu jiru. Na taatu akkamii takka bira dhaabii dhaabii isa kuuni. Namtichi soddaa kee kana waleetiisa karaa Asirratti maal jedhaa? balaleeffannaa waliin qabda. Garaa murtiin qabne diina abbaati. Obboleessa keetii miti. Leechalloon ilmoota hedduu si garagalchisa. Si garagalchisan dhugaadha. Tana shakkiin qabaatin gara bichi namuutiin qofa jii. Aboo onnee daban sombaan nama tutaan obboleessa kiyyaaf onnee horeetiin deemuu qabaa sin jaan. Onneedha. Obboleessi dhiyeessitti na Obboleessa jirraa. kiyyaaf arraas boruus garteemi bikka isiin ilmaatu qabdu qawwee taatee ilmaa miikaa faara naa qarraa faara naa dhooyte mataa rifeensa faara ni ajaa rifeensa isaan madhaan sarara dhaabsa ajaan ilmaatu. Amma nuti Bara wal ga'anii. Amma durallee deemtanii doktorummaa kan hin jettan deebitee silarraa kana gochee nama qabu kana isin mana hidhaa kana oo ajaarrattee qabdu jirumo bakki isin itti nama hidhee kana gootu manuma sanii hidhaa irraa. Aboo ati bala gocha obboleessa kee ta'u jiru kana jala deebiiti. Karaa itti gartee furmaata waan kanaan fuunu mana nuudhee amman. Anammaan. Siin deeggaraati sikiinaan sikiinaa jira gammaa. Yaa obboleessa kiyya. Halkanuma itinaa tokko nagayaan hirriiba raftee hin bulle godhin. Aboo achinaan jiraa if qabeetiin jira. Ala kanan nagayyaamii fuula kaameeraa duratti odoon ta'initti anaa hojii mari'adhu. Maaliif obboleessa abdii karaa saayiba jabaadha. Yeroo dheeraa hojjetu. Garuu immoo miidhaa isaa miidhaa waan taateef akkanatti fi xiyyaafillee bakka isaa bu'ee miidhamuu barbaada. Miidhaa san gargaarsa barbaannaan ati anaa hojii Ilmaan isaanii kuni ilmaan Akkasuma obboleessa jiraatu uummata bakka amala nuudhee yeroo gabaabduu keessatti amma kana nu hojii horeete. Hayyee. Nu jireenya bara abdii sanii baasettee dheetimi. Dhuguma sii dura hulaa irratti durubba. Darbitee seenti. Darbiteen seentu. Kanaafuu garaan dhiiraa waa hedduu dhabaadhata haa qabu.